Ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii fi pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi sagalee kennuu filannoo biyyaalessaa torbaffaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaatiin kan guutame ta'us milkaa'aa ta'uu mirkaneessaniiru. Ofii sagalee kennuun wixata kaleessaa gaggeeffame wantoota ijoo maal keessummeesse taateewwan ijoon muraasni kunooti. Wixata kaleessaa ganama barii kaasee hanga halkan walakkaatti namootni miliyoona 40 ta'an sagalee kennaniiru. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Melaatworq Haayiluu hanga kaleessa galgala sa'aatii 2tti gabaasa isaan qaqqabeen namoonni miliyoona 40 ta'an sagalee isaanii kennaniiru jedhan. Filannoo Itoophiyaa bara kanaa irratti namoonni miliyoona 54 filachuuf galmaa'anii turan. Qabxiin lammataa boordichi sagalee kennuun hamma halkan sa'aatii 6tti akka itti fufu murteessuu isaati. Buufataalee filannoo adda addaa keessatti hiriirri filattootaa sababa mul'ateef hanga hiriirri xumuramutti filattootni sagalee akka kennan hiree kennuuf jecha akkuma filannoowwan amma dura godhamanii ture sa'aatiin itti sagaleen kennamu hanga halkan sa'a 6tti akka dheeratu murteessee jira. Qabxii sadaffaan Finfinneetti filannoon nagaan xumuramuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisuu isaati. Akka ibsa poolisiitti adeemsi sagalee kennuu hanga halkan keessaa sa'a 7tti raawwatamaa akka ture eeruun buufataalee filannoo magaalaa Finfinnee keessatti argaman hundatti adeemsi sagalee kennuu rakkoo nageenyaa tokko malee xumurameeraa jedheera. Qabxii arfaffaan dhaabbileen idil addunyaa filannoo taajjabaa turan kan akka Igaadiif Gamtaa Afrikaa ibsa adeemsa filannoo gara jalqabaa ture dhiibbaarraa bilisa ta'ee eegaluu ibsaniiru. Adeemsa filannoo guutuu laalchisee garuu guyyaa boruu ibsa akka kennan beeksisaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qabinsa mirgaa guyyaa sagalee kennuu ture laalchisee wiixata guyyaa ibsa miidiyaaleef kenneen qabinsa mirgaa irratti rakkoon mudate akka hin jirre beeksisee ture. Koomishinarri olaanaa dhaabbata kanaa Biraanuu Adeeloo adeemsa sagalee kennuu kana akka hordofaa jiran ibsaniiru. Qabxii murteessaa inni biraan waa'ee nageenya adeemsa filannooti. Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa ibsa kennan keessatti rakkoo nageenyaa irraa ka'ee buufataalee filannoo 443 keessatti sagalee kennuun cirumaa akka hin gaggeeffamne mirkaneessanii jiru. Kanneen biroo adeemsa filannoo yookaan sagalee kennuu eegalanii adda kutan jiraachuus mirkaneessaniiru. Qabxii shanaffaan boordiin filannoo buufataalee filannoo 443 rakkoo nageenyaa irraa ka'ee buufataaleen filannoodhaaf qophaa'anii turan kun gonkumaa akka hin banamne ibsaniiru. Dabalataan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa tokko tokko keessatti rakkoo nageenyaa dhalatee wal qabatee sagalee kennuun eegalamee ture booda adda cituu aadde Melaatworq himaniiru. Koomishinarri boordii filannoo Itoophiyaa bakka adda addaa rakkoo filannoo irratti mudate ilaalchisee ibsa kennaniin biloon hophaatti sagalee kennuun eegalamee ture adda cituu fi sagalee kennuun akka itti fufu haala akka mijeessan ibsaniiru. Akkasuma qarsaa rakkoon nageenyaa waan tureef sagalee kennuun adda cituu beeksisaniiru. Sagaleen kennameeraa jedhan buufata filannoo Burjii keessatti raawwachiiftonni filannoo ofii isaanii kaardii irratti mallattoo gochuun ofumaan sagalee osoo kennanii waan argamaniif buufanni filannichaa cufameeraa jedhaniiru. Komii dhiyaatan keessaa bakka bu'oonni paartilee akka gara buufata filannoo hin galle godhamuu gabaasanii jiru. Miidiyaaleen adeemsa filannoo gabaasuuf boordicharraa hayyama argatan hangi ta'e buufataalee filannoo akka hin seenne dhorkamanii akka tures gabaasaniiru. Jiraattotni BBC'n Boosatii fi Shawaaroobit irraa dubbise adeemsi filannoo kun yaaddoo nageenyaan kan dabaalame akka ture mirkaneessanii jiru. Ofii Ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii fi obbo Shimallis Abdiisaa waa'ee filannoo kanaa maal jedhan? Waa'ee yaaddoo nageenyaa turee wanti dubbatan maali? Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed yaada miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodaniin iyyii fi sodaachifni diinaa isin hin dhaabsifne ciminni bu'aa bahii hedduu keessatti agarsiiftan gatii dimookiraasiif jiraachuu biyyaatiif kan falame waan ta'eef galata guddaatu isinii malaa jedhan. Obbo Shimallis yaada miidiyaa biyya keessaa EBC'dhaaf kennaniin aadaan filannoo akka jabaatuu fi bu'aa qabeessa akka ta'uuf uummatni aarsaa olaanaa kaffalee jedhan. Filannoo baranaanis galmeerraa qabee humnootni Itoophiyaa diiguu barbaadan bitaa mirgaan dhiibbaa jabaa taasisaa fi tarkaanfii fudhataa turanii jechuun uummatni dhiibbaa kana hunda dandamatee galmaa'eeraa jedhan. Dabaluunis har'ammoo uummatni bahee akka hin filanneef diinni waan hin goone hin qabu
ummati keenya kana hunda dandamatee bahee filataa jira jedhan. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti humnootni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo waliin lolatti jira. Naannoo Tigraay keessa ammoo guutummaatti filannoon hin adeemsifamne. Guyyaa har'aa buufataalee filannoo adda addaatti bu'aan filannoo maxxanfamaa jira. Bu'aan waliigalaa filannoo kanaa immoo guyyoota itti aanan 10 keessatti ifa ta'aa jedhamee eegama.